Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Haliima Orootuuf jalatti argamtan welkama harka fuunee hordoftoota kiyaalaa fi keessa hundi keessanuu dhiqqaa guddaa osoo hin jenne keenya keessan akka qabu. Egaa hordoftoota kiyyaa akkam dubbannee kam akka cal'ifnu nama dhibaa jechuudha. Zabanni amma nu keessa jiru kun zabana sodaachisaa. Zabana namni safuu wallaalee adabaaf saala fixate jechuudha. Zabana namni jaalallee hin beekne ta'ee jiru jechuudha. Jaalalli yeroo ammaa kana akkamitti namni nama wal jaalata akka itti nama jaalatanillee amantiin dhabamee jira jechuudha. Safuu qaanii ganzaba boruu biraa deemaniif jecha fooqillee yoo ijaaran namni biyyaar jaalala keessa galee jaalalaaf wal amanee jaalalaaf gowwaa ta'ellee namni aga kana gowwaa ta'eeti miti ka qaama ofii waraabee namatti argu. Garuu jaalalli nama beeku irratti kabajaa qabdi, waan nama hin goonellee hin qabdu jechuudha. Qaama zabana ammaa kuni jaalala hin beeku, jaalala birrii malee fakkeessee waa dhibba haasaa jechuudha. Yeroo birrii waan barbaaduuf siistama ittiin birrii nyaatu barbaada malee jaalala birrii malee jaalala dhugaa hin jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaafuu egaa obboleeyyan kiyya ani keessanii dhaamu osoo ilaala tushaa ofitti hidhee har'a fuudhamee hedaa osoo ka isiniin jedhu taate qaama keessanitti hin ergina. Akkaataa birrii itti namarraa nyaatuun siistama dhabanii jennaan amma siistama kana baase ka jaalala hin beekne sareen jechuudha. Sareedha dhiirri jaalala hin beekne dubartii takka jaaladha jedhee ka'eetiniin qaama ishii miidiyaarra baasa. Fakkii birrii ergi jedheen isiin birriin ergu jennaan qaama ishii gadi dhiisa. Amma akka waa argatu yoo qaama gadhiise. Dubartii jechuun haadha manaa ofiiti, obboleettii ofiiti, ilmoo ofiiti, haadha ofiiti. Qaamni dubartii har'a inni fuudhee gadhiisu kun qaama haadha isaati, qaama obboleettii isaati. Akkami akka yaadu ani hin beeku. Namni yeroo ammaa kana wallahi baay'ee nama jibbisiisa. Sahullee fixate, haalallee fixate, adaballee fixate. Wallahi uma jennu nama saafachiisa jechuudha. Ani obboleeyyan kiyya kan isinii dhaamu amma gabaabumatti barammallee baay'ee majjira ka miidiyaa marra nan baasin jedhee jallisee birrii itti ergaa jiru. Ka birrii irraa nyaataa jiru baay'ee majjira. Immoo ka janaa jirullee baay'ee majjira. Suuraa kana naa ergi, suuraa kana naa ergi, suuraa qaama keetii naa ergi. Ani si jaaladheetiniin du'e malee an jaalala keetiif malee waan biraatiif miti. Sila waan biraa sitti fakkaate biraa si jaaladheeti. Jaalala hin beektu ati maaliin taatu akkas hin taatu jedhee ol goyisee gadi goyisee halkanii guyyaa assaqaayee akira fuutee itti argiti nama jaalate. Inni gaafa san harkaan gaate waan akkana as ergi, akkana waan akkana ergi yoo didde suuraa kana gabbaasa, waan akkana ergi yoo didde suuraa kana gabbaasa. Siistama ittiin waa nyaatu hojjire harkisirraa cabu kaateen dalagattu qaama namaatiin maallaqa nyaattu. Allah rabbi afaan keessaa qabu yaa nama qaama dubartii jaaladhe jettee jaalala keessa seensistee egasii qaama ishii fuutee miidiyaarra gadhiiftu. Akkuma waan gaarii kana dalayte Allahan obboleeyyan kiyya kan beeyne wallaalee jaalalaaf gowwome erge ka osoo beeku erge immoo ofiitti saalfata jechuudha. Ofiitti salphata, mataa ofiitti salphatee mataa zarii isaa, mataa horra isaa salphisaa jechuudha. Jimaanni ka dhufu caalamoo ka tare caalaa jennaan abbaa rabbi umrii kaa'e kama dhufu caalaa. Kanaafuu obboleeyyantii abbaan fedhe mahattamaa dhiirsan taane irraa fagaattanii biyya namaa jiraattanii qaama keessan qaama saalaa ittiin ergina. Kan nikaa hidhattan ta'e bakka nikaa hidhadhee bakka maalii kiyya ilmi namaa amanamu yeroo ammaa kana. Maaliif sababa maallaqa kanaa walitti bu'iinsi dhufa.
ilma namaa irratti jechuudha. Hin erginaa qaama keessan jaalalli isinitti hafu. Namni isin jaalate gaafuma isin fuudhisan gaafa isin fuudhisan bira dheettanii abbaa manaa keessan gaafuma isin fuudhisan qaama keessan of biratti isin halaalu malee qilleensarraan biyya biyyatti teettanii qaama keessan ittiin ergina. Achii kaatan kolorksii dhuguu, tushaan fuudhuu, ajjeesuu, warri kiyyoo dhagaye maannaan jedha, namni yoo dhagaye maannaan jedha. Awwalitti yaada qaama durii erguun alatti jaalalli xinqir jedhee haafu yeroo ammaa kana. Jaalalli yeroo ammaa kana hin jiru jaalallummaanuu jechuudha. Jaalala birrii ittiin nyaatan. Baay'ee jira ka birrii callisee irraa nyaataa jiru. Ka qaama kee gadi hin baasin jettee adda birrii fixuun qaama gabbaasuma birrii ergita. Birrii haganaa ergi jedhee idmee likkii qaama isii humna isii taa'ee nyaatu baay'ee jira jechuudha. Ergu gadi haa dhiisu warri qaama keessan itti ergitanii viidiyoon bira jiru. Warri rakkattanii ila birrii keessan inni isinirraa nyaataa jiru isin qaama kiyya gadi hin baasin jettaniin ergu gadi haa dhiisu malee qaama birrii keessan ittiin kennina obboleeyyan kiyya qalbii godhadhaa. Obboleeyyan kiyya naga kiyyatti isin gorsee jira haga beekumsa kiyyaatitti qalbii hin dhabina jaalalaaf hin goomina. Jaalalli qilleensarraa amma bara nama dhugaan nama jaalatu amantiin hafee jiniin jira. Meeja kanaan akkamitti namni nama jaalata? Akkamitti namni nama amanee waan namni na jaaladhe jaalatuu baate qaama keessan ittiin ergina kalaas. Suuraa keessan laale ni gaha. Nikaa isin hidhate ni gaha ittiin ergina qaama keessan dhiiratti.